fuudhan waan jalqabne kanatti xumuraa goonu. Ijoollee kana waan ishiin itti jirtu duuba deemaati gargaara. Waan biraa homaa isinirraa hin fedhan gargaarsa callaa isinirraa fedhan. Waggoota 3 kana dhufe kana jijjiiramni kun cufti kan dhufe otoo namni tokkoon gargaarin ijoolleen kun waan isinitti kennitan fudhattee isarratti karooraaf sagantaa baafattee hojii hagan ga'u hojjetti. Ammas isaanumaaf dhiisaa hojii isaaniif dhiisaa isin qarqaarsa keessan duuban jabeessaa. Waan kaleessatti dadhabdan, waan kaleessatti dhiigdan, waan kaleessa maallaqa keessanis humna keessanis itti baasaa turtan ijoolleen kun fuutee har'a fulaa kanaan geesseetti waan ta'eef waan yakkites hin qabdu, waan balleessites hin qabdu, hojjettees hin garsiiftas keessaa vaaliyuun nuti wanti nuti barbaannu tokkolleen hin jiru. Wareegamatti baasu jirra. Uummanni Oromoo akka itti jiraatuuf malee nutu jiraatee boru waan akkasii ta'aafii miti. Du'aaf jireenya gidduudha jirra. Namni itti jiraatu Oromoodha. Isa kanaaf wanti ijoolleen kun isinirraa barbaaddu hin jirtu. Deeggarsa keessanii isa jalqabde kana agammaatti waggoottan 3 kana keessatti rakkoon dhalates hin jiru, wanti balleessines hin jiru. Maallaqa keessan hojiitti jijjiirree kunoo isin agarsiisutti jirra. Maalin hojjet maallaqa kennine maal hojjetee eessa dhaqee hin jettan har'a. Ijoollee kana maallaqni nuti kenninu kun akkamitti ishii gahee waan kana hojjettanii gaafattan malee maallaqni keenya eessa dhaqee jettanii hin gaafattan har'a. Kanaaf ammas gargaarsa keessan eegu jirra. Waraanni kun humni isaa guyyaa guyyaan daraa. Humni isaa darummoo fedhiin isaas waliin daraa. Harka keessan eegaa humni guyyaa guyyaan eebbifamu. Dhiyoo kana kunoo kibbatti eebbisaa jirra. Giddugalattis eebbisuu jirani. Lixattis eebbisuu jirani. Fulaa cufatti amma qophiidha eebbafu. Inni kun cufti harka keessan eega. Fira biraa hin qabnu. Diinarraa buufachuutti jirra. Waa hedduutu immoo nu barbaachisaa jechuudha. Isa kanaaf lolchiisa waraana kanaa isin. Waraanni yoo loluu didee dhaabbate akka waa isarrate beekuu danda'u qabdan. Waa guunnafiin garuu guyyaa guyyaan diina boolchisaa oola ijaan arguutti jirtanii jechuudha. Kanaaf waraana keessan bira dhaabbadhaa. Jaallennis mana keessa jirti. Oduus isinitti hin dheeresse dhiifama naa godhaa. Egaa haa jabaannu gargar wal facaafnee gama laallee biyya ijaarrachuu hin dandeenyu. Waan jalqabne kanatti ammas fuunee qabsoo fulaa kanaan geenye masaraa gubbaan geenye namatti kenninee jalaa garagaruu baranneera jechuudha. Inni kun durirraa kaasee akkasumatti nutti dhufe jechuudha. Oromoon fuudhee masaraa ranga'ee nama biraatii kennee jalaa garagala. Ammas kunoo kanatu deemutti jira. Jaalattanis jibbitanis wanti ala kanattis keessattis xaxamaa jiru shira akkanaati jechuudha. Inni kun immoo abadan hin ta'u. Kaleessa waraanni keenya daangarra jiru jira agarree jirra jechuudha. Har'a immoo dhufee biyya isaa keessa uummata isaa keessa jira. Rabbii gaditti humna kana wanti duubatti deebisus hin jiru. Impaarettiin kun agan diigamnetti biyya san keessattis nagaan bu'uu hin danda'u. Kanaaf impaarettiin kun diigamtee sirni Oromoodhaaf ta'u, ka Oromoof yaadu, ka Oromoof adoodu, ka Oromoof dhukkubsatu haga gadi hin dhaabbannetti biyya san keessatti nagaan hin dhufaan hin jiru. Isa kana xumuuratti gochuudhaaf immoo uummanni Oromoo tokkummaan dhaabbatee eenyummaa isaatiif irree isaa diina isaatti agarsiisuu qaban jedha. Na of galchaa gaa sagaleen isinitti guddadhee ijarraa naambisaa fayyaa naa ta'a horaa bulaa.